Ashamaa harka fuunee daawwattoota YouTube Isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanutti isinaa dhaqqabu jecha. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunnee wayyoo hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo argine wayyoo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyoo hidhaaf ajjechaa maqaanuuf laattee shoror keessumaan wayyoo. Egaan akkuma beekamu sagantaa keenya har'aatiin dhimmawwan gurguddoo hedduu of keessaa qabu qabannee isiniif dhufneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanu kabajaan isin gaafanna. Egaa waaqni haqa abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu baasee haqa Hacaaluu Hundeessaa dhiiga qulqulluu, dhiiga onnattuu, dhiiga Oromoo, dhiiga jaalalaa dhangalaasee akka inni ba'uu abdii guddaa qabna. Uummanni Oromoo guutummaan guutuutti ni beeka. Hacaaluu Hundeessaa kan nyaate mootummaa akka ta'e eenyuun ni beeka. Jarri dhoskuudhaaf waan hedduu waggaa tokko guutuu hojjechaa turan jechuudha. Garuu haqni funyaan qabnaan afaaniin dubbata akkuma jedhamu. Mee viidiyoo hacee kana daawwadhaa walitti deebi'ame. Mare marani mare marani mare marani ambo beka akkatti gadee watalani ambo beka akkatti gadee watalani ijoolleen gudeelaan mare marani ijoolleen amboolaal mare marani ani tabdatanii laal mare marani beka akkatti gadee watalani marani ambo beka akkatti gadee watalani rigashole ya Allah ya tulela rigashole ya malkafiti sala rigashole kogalon dirula rigashole enyuna dorsi sala rigashole ranole formel Egaan akkuma beekamu dhiiga qulqulluu, dhiiga tokkummaa, dhiiga jaalalaa kan dhangalaasan haqni abbootii gadaa Karrayyuu osoodhuma guyyaadhuma tokko sana keessa ajjeefamanii galgala saasanaa mootummaan Abaaw Shanee akka ajjeese kan inni ibsee amma immoo mootummaan illee akka waraana mootummaatiin ajjeefaman ifa baaseeti jira. Akka keessoo bilxiginnaa keessaa oduun tokko ba'ee jedhu keessatti warra sana keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuudhaaf tattaaffii guddaa geessisa hojjetaa jirra jedhu komishiniin mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Inni kun akka keessoo bilxiginnaa keessaa ba'eeni namoota 5 warra gurguddaa ajaja kana dabarse. Dubbii keenya irratti ajajni yookaan wanjalli gurguddaan akka kanaa kan inni ittiin raawwatamuu danda'u warra jaleetiin osoo hin taane warra gurguddaa warra gaaraatiin jechuudha. Badii jara kanaa dhoskuudhaaf jedhaniitii wanti jarri hin godhin hin jiru. Baay'ee watwaataa jiru jechuudha. Namoota ajjeechaa kana keessatti hirmaatan seera jalatti dhiyeessuudhaa fi tattaaffii guddaa godhaa jirra akkuma jedhan komishiniin poolisii Oromiyaa jechuudha. Garuu waan kana keessa ajaja kana kan dabarse qondaaltota mootummaa nama 5 nama gurguddaatu jira jedhu. Tarii TPP keessa jiraachuu danda'a yookaan ammoo warra Amaaraa keessaa ta'uu danda'a. Kan uummata Oromoo fixu yeroo baay'ee Amaara osoo hin taane Oromoodhumatu Oromoo fixa jechuudha. Haqni afaan qabnaan akkuma funyaaniin dubbattu haqni uummata yookaan abbootii gadaa Karrayyuu ba'uudhaaf jira jechuudha. Inshallah haqni isaanii akkuma ba'eetti ammoo haqni hacee akka inni ba'uu guutummaan guutuutti abdii guddaa qabna. Inni kan biraa akkuma beekamu weellisaan Andu'aalam Gosaa sirboottan warraaqsaa hedduu akkasumas immoo sirboottan adda addaa hedduu hojjechuudhaan dhaloota qubee weellisaa dhaloota qubee keessaa isa tokko ta'eeti kan argame. Sirbi isaa darbee ilaallaan jedhu amma yoonaatti riikardii haaraa galmeesseeti jira jechuudha. Ji'a 7-8 keessatti miiliyoona 7 oliin daawwatamuu isaatti jechuudha. Ammas ammoo gumguma kan jedhu sirba addaa wayii qabatee dhufaa jira. Sirbi sun sirba addaati. Waa hedduu of keessaa qaba. Baanaariin isaallee akka dubbatutti jechuudha. Dukkanaan haguugameetti jira. Andu'aalam Gosaa sirba bareedaadhaan akka dhufaa jiru abdii guddaa qabna. Nagaan kottu jennaanii. Inni kan biraa ammoo akkuma beekamu birraa walagarraa Galaanaa Gaaromsaa
Bira walagarra jedhee sirba singilii tokko kan inni gadhiise jechuudha. Warra Phiiphii mana isaanii keessa deemee rurrukutee namoonni hedduun keessatti jechuudha barcumni duwwaan sun Phiiphiidhaaf mata dhukkubbii guddaatti taatee turte namoota baay'ee achirratti barreessaa turan jechuudha. Guyyaa kaleessaa ammoo bulloo wajjiniin mul'ateeti jira. Bulloo yeroo inni bullukkoo itti uffisuu fi jara lamaan wal fakkaatanii viidiyoon waraabamees jira, suuraadhaanis jira jechuudha. Egaa kanumaan wal qabatee fibiin bulloo yookaan Jawaar Mohammadi miliyoona 2,100 ol darbaati jira jechuudha ammatti jechuudha. Miliyoona 2 erga mana hidhaa keessaa ba'ee wanni inni poostate hin jiru. Kanaaf jennaan miliyoona 3 eega'eeti jira FB'n bulloo. Inni kan bira dhimma uummata Wallaggaatti haa deebinu. Uummanni Wallaggaa erga Abiyyi aangoo qabatee waggaa 4 guutaniiti jiru jechuudha. Uummata takkaa beela'ee hin beekne, takkaa dheebotee hin beekne, uummata aannan bishaan gaafannaan aannan si hobaasu jechuudha. Hadhaa erga mootummaan Abiyyi aangoo qabatee takkaa rakkinni, takkaa ajjeechaan, takkaa hidhaan, takkaa gidiraan isaan irraa dhaabbatee hin beeku jechuudha. Keessatti yeroo ammaa kana keessatti amaarri gara biraatiin mana qabeenya isaanii nama fayyaa manatti ol galchitee gubaati jirti jechuudha. Kanaaf uummanni Wallaggaa erga Abiyyi aangoo qabatee takkaa jireenya qananii jiraatee hin beeku. Kaan maatii isaa facaasee, kaan akka itti jiraatu dhabee midhaan qotatellee fuuldura isaatti gubamaa ture jechuudha. Kanaaf jennaan uummanni Wallaggaa miidhaa gurguddaa isaa keessa jira. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni Wallaggaa saappoorti gargaarsi gurguddaan isaanii barbaachisa. Guutuu Wallaggaa erga Abiyyi aangoo qabatee takka qanani'anii seeraan jiraatanii hin beekanu jechuudha. Kanaaf jennaan uummanni Oromoo amma attention isaa yaada isaa gara uummata Wallaggaatti deebisuu danda'uudha qaba. Sababni isaa uummanni Wallaggaa uummata Oromooti. Uummata Oromoo keessaa uummata sabboontota Oromoo barsiisedha. Uummata qabsoon achi keessaa dhukaatedha. Uummata jechuudha Oromummaa isaatiif jecha waan hedduu dhabee maatii isaa ofirraa dhabee kaan bosona jira. Amma yoonaatti namni Wallaggaa jechuudha garri caalaan harki caalaan bosona jiraataa jiru. Bilisummaa isaanii qofaaf osoo hin taane bilisummaa uummata Oromoo guutuutti kan isaan qabsootti jiru. Yeroo gama kanaan qabeenyi isaanii barbadaa'u, yeroo asiin Abashaan daangaatti darbitee waan barbaadde gootu uummanni Oromoo kana callisee ilaaluu danda'uudha hin qabu jechuudha. Kanaaf uummanni Wallaggaa yeroo kana keessatti akkaawuntiin banamuudhaaf jira. Oromoon biyya alaas biyya keessaas kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa hundi isaatu tokkummaadhaan uummata Wallaggaa kana bira dhaabbachuu danda'uudha qaba. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaatne kana fakkaata ture. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaatti.